Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqee tokko amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqee tokko amiin. Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu sadan Waaqee tokko amiin. Kabajamtoota jaalatamtoota maatii Waaqayyoo maqaa Waaqayyootiin Amaanu'eeliin amantaa Kiristoosiin kiristaana Hafuura Qulqulluun qulqulloota kan jedhamtan akkasumas guyyaa 48tti cuubamtanii mucummaa Sillaasee kan argattaniif maqaa Waaqayyootiin nagaa isin gaafadha. Akkam bultan akkam turtan akkam isaa kanaaf yeroo kana eegdan amiin. Waaqayyoon akka badii balleessa keenya cubbuu keenya gidiraa keenya nurratti lakkaa'an akka arjummaaf jaalala isaa kanaaf yeroo kanaan kan nuqee maqaa Waaqayyoo keenya kan kabajamee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u amiin. Akkasumallee isa yaammannee ishin kan biraan haadha teenya qulqulleettii deessuu Waaqayyoo dubaroo maaramiidhaaf ulfinni kabajni ishiidhaaf haa ta'u amiin. Akkasumallee immoo ergamoota Waaqayyoo ergamoota toloota raajota barsiisota akka Waaqayyoon kennaa isaanii kenneef hunduma isaanii ulfinni kabajni isaaniif haa ta'u amiin. Akkasumallee immoo bagaa du'aa koo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isin ga'e jecha nutis obboleettii keenya wajjin obboleettii keessaan obsee Walatta Maariyaam akkasuma immoo obboleettii keessaan Melaanaa Walatta Hannaa qophii qabannee dhufneerraa. Qophiin keenyas naaf beekii kan jedhu ayyaana sababeeffachuudhaan qabannee dhufnee qophii keenya haga xumuraatti nu wajjin turaa. Ayyaanni ayyaana gaarii isiniif haa ta'u. Hunduma keenyaaf ayyaana gaarii nuuf haa ta'u. Kallattumaan gara qophiitti isin dabarsinaa. Qophii keenya waliin turtii gaarii ayyaana gaarii. Naaf beekii Walatta Hannaa. Naalsiif beeku Walatta Maariyaam. Biyyi lafaa guutummaatti Waaqayyoon haa sodaattu. Namoonni lafa irra jiraatan hundinuu isaaf safuu haa buufatanii jedha. Dhugumatti Waaqayyo sagalee jireenyaa si haa dhageessisu. Walatta Maariyaam deebiin isaa faarsa Daawit boqonnaa 33 lakkoofsa 8 irratti argan. Beekii Walatta Maariyaam. Argattee jirta. Waaqayyo sagalee bara jireenyaa si haa dhageessisu. Maal siif beeku Walatta Hannaa. Akkas jedha gaafin keessa Waaqayyo ibsoota gurguddoo lama tolche. Inni caalu guyyaa inni isa irra xinnaatu immoo halkan aabboo akka argataniif godhe. Urjootas ni tolche jedha gaafin kee. Eebbifame obboleettii koo gaafii na gaafatteef Waaqayyo sagalee bara jireenyaa si haa dhageessisu. Siif beeka seera uumamaa boqonnaa 1 lakkoofsa 16 irratti argaa. Naaf beekii Walatta Hannaa. Dhugumatti obboleettii koo Waaqayyo gooftaan sagalee jireenya si haa dhageessisu. Argattee jirta. Maal siif beeku Walatta Maariyaam. Ani tulluu irra deebi'ee gadi bu'ee gabaabdota sanas akkuma Waaqayyo na abboomee saanduqa isaa tolchee sana keessa nan kaa'a. Isaanis saanduqichuma keessa jiru. Dhugumatti obboleettii koo Waaqayyo gooftaan sagalee bara jireenya si haa dhageessisu. Deebiin isaa keessaa deebii boqonnaa 10 lakkoofsa 5 irratti arganna. Naaf beekii Walatta Maariyaam. Eebbifame Waaqayyo sagalee bara jireenyaa si haa dhageessisu. Argatteerta. Maal siif beeku Walatta Hannaa. Gaafin keessa akkas jedha Walatta Maariyaam. Sagalichi jalqaba waan hundumaa dura ture. Sagalichis Waaqayyo bira ture. Sagalichis ofiisaa Waaqayyo ture jedha. Obboleettii koo gaafii na gaafatteef Waaqayyoon sagalee bara jireenyaa si haa dhageessisu. Siif beeka Yohaannis boqonnaa 1 lakkoofsa 1 irratti argaa. Naaf beekii Walatta Hannaa. Dhugumatti obboleettii koo Waaqayyo gooftaan sagalee bara jireenyaa si haa dhageessisu. Argattee jirta. Maal siif beeku Walatta Maariyaam.
Waaqayyo abbaa gooftaa keenya Yesus Kiristoos galanni haa ta'u inni araara isa guddaadhaan Yesus Kiristoos warra du'an keessaa ka'uu isaatiin abdii isaa jiraataa kanatti qabamnee akka jiraannuuf haaraa godhee nu dhaalchiseera. Dhugumatti obboleettii too gaafina gaafattu Waaqayyo gooftaan sagalee bara jireenya isaa dhageessisu. Gaafin kee deebiin keettis tokkoffaa Phexros boqonnaa 1:3 irratti arganna. Naaf beeki walatta Maariyaam. Bifa miikodeetu argattee jirta. Maal siif beeku walatta Haannaa. Gaafin kees akkas jedha walatta Maariyaam. Yeroo barbaachisetti akka nu gargaaraniif araara isaa fudhachuudhaaf ayyaana isaaf argachuudhaaf koottaa ija jabina gara teessoo Waaqayyoo isaa ayyaanaan guutametti ni dhiyaanna jedha. Gaafina gaafatteef Waaqayyoon sagalee bara jireenya isaa dhageessisu siif beeka. Ibrooti boqonnaa 4:16 irratti arganna. Naaf beeki walatta Haannaa. Dhugumatti Waaqayyo gooftaan sagalee bara jireenya isaa dhageessisu argattee jirta. Maal siif beeku walatta Maariyaam. Ulfina maqaa isaatiif saba lafa irraa hundumaa gara amantiitti gara abboomamuuttis geessuudhaaf ayyaanni ergamootaa ta'uu isumaan nuuf kennameera. Innis immoo warra kaan Yesus Kiristoos ta'uudhaan waamaman sana keessa jiraatu. Dhugumatti gaafina gaafattu Waaqayyo gooftaan sagalee bara jireenya siyaa dhageessisu deebiin isaa Roomii boqonnaa 1:5 irratti arganna. Naaf beeki walatta Maariyaam. Eebbifame Kodeettoo Waaqayyoon sagalee bara jireenya isaa dhageessisu argatteerta. Maal siif beeku walatta Haannaa. Gaafin keessa akkas jedha sababa hojii keenya isa hamaatii fi balleessaa keenya isa guddaatiif kun hundinuu yoo nutti dhufe iyyuu ati Waaqayyo keenya nu hambiftee akka jiraannu nu goote malee akka yakka keenyatti nu hin adabne jecha kana keessatti arganna. Gaafina gaafatteef Waaqayyoon sagalee bara jireenya isaa dhageessisu obboleettii koo siif beeka. Matsaafa Izraa boqonnaa 9:13 irratti arganna. Naaf beeki walatta Haannaa. Dhugumatti obboleettituu gaafii gaafatamte argattee jirta. Waaqayyo gooftaan sagalee bara jireenya isaa dhageessisu maal siif beeku walatta Maariyaam. Eenyu illee foon koo kan nyaatu dhiiga koos kan dhugu jireenya bara baraa qaba. Anis guyyaa isaa dhumaatti du'aa isa nan kaasaa jedha. Dhugumatti obboleettii tokko gaafina gaafatte Waaqayyo gooftaan sagalee jireenyaa isaa dhageessisu deebii kee Yohaannis boqonnaa 6:54 irratti arganna. Naaf beeki walatta Maariyaam. Argattee jirta. Waaqayyoon sagalee bara jireenya isaa dhageessisu maal siif beeku walatta Haannaa. Gaafiin keessa akkas jedha walatta Maariyaam. Iyyasuus guutummaa Galiilaa keessa naannee manneen sagadaa isaa keessatti barsiisaa wangeelaa mootummaa Waaqayyoo lallaba namootaas dhukkubaa fi dhibee hundumaatti fayyisaa ture jedha. Jecha kana keessatti arganna. Eebbifame Kodeettoo gaafina gaafatteef Waaqayyoon sagalee bara jireenya isaa dhageessisu siif beeka. Wangeela Maatewos boqonnaa 4:23 irratti arganna. Naaf beeki walatta Haannaa. Dhugumatti obboleettii koo gaafii gaafatamte argattee jirta. Waaqayyo gooftaan sagalee bara jireenya isaa dhageessisu maal siif beeku walatta Maariyaam. Bishaan balleessaa sun erga darbee booddee Nohii waggaa 350 jiraate. Barri Nohii jiraate hundinuu waggaa 950 ture. Kana booddee inni du'ee jedha. Jecha kanas irratti arganna. Argattee jirta. Waaqayyo sagalee. Dhugumatti obboleettii koo Waaqayyo gooftaan sagalee bara jireenya isaa dhageessisu gaafina gaafatteef deebiin isaa uumuun boqonnaa 9:28-29 irratti arganna. Naaf beeki walatta Maariyaam. Argattee jirta. Waaqayyo sagalee bara jireenya isaa dhageessisu maal siif beeku walatta Haannaa. Gaafiin keessa akkas jedha walatta Maariyaam. Waaqayyo qajeelaadha. Inni hojii qajeelaa ni jaallata. Warri waan qajeelaa hojjetu fuula isaa arguuf ni jiru jedha. Jecha kana keessatti arganna. Gaafina gaafatteef Waaqayyoon sagalee bara jireenya isaa dhageessisu Kodeettoo siif beeka. Matsaafa faarfannaa Daawit boqonnaa 11:7 irratti arganna.
Dhugumatti obboleettitoo Waaqayyo gooftaan sagalee bara jireenya si yaada keessisu gaafii Waaqayyo gooftaan si haa eebbisu. Egaa obboloota koo qophiin keenya asirratti goolabamee jira. Akkasuma obboleettii keessan qopheessitoonni qophii kanaa obboleettii keessan kabajamtuuf jaalatamtuu Obsee Walatta Maaram, akkasumaan obboleettii keessan kabajamtuuf jaalatamtuu Meelaanaa Walatta Hannaa waliin taane qophii kana kan isiniif qopheessinee qophii keenya waliin turtii gaarii amma sirra deebiidhaan kallattiif bakka jirtanitti ayyaana gaarii kan kabajaa, kan jaalalaa, kan tokkummaa nuuf haa ta'u. Hundi keessanuu baga keessanirra deebiidhaanii haga qophii keenya xumuraatti nu waliin turaa. Ayyaana gaarii nuuf haa ta'u. Hunduma keenya bakka jirrutti ayyaana gaarii.